Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota YouTube chaanaalii yaa nagaa qabdanii an nagaan qaba. Galata Rabbii. Video kana guyyaa takka video isinii maxxansine har'a video bareedaa tokko qabannee tapha isiniif dhufnee jira. Wanti kun gaaffiidha. Akkuma na biratti agartan aadaa Arsii Harargee uffatanii tattaa'aa jiranii gaaffii wal gaafannaa gaaffii sana yoo dadhaban isin warra komantiitiif dhiifna warra komantiitis irratti hirmaadha. Dhufaana turaa jedhanii Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jira jirtu isin jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee keessan olfuudhaa maatii waan hin jirreef yoo waan daawwattoota saadaa shaamii like subscribe godhaafi alaan kana gaaffii deebii wal gaafachuuf taanaa gaaffii deebii kun koofta keessaa qaba kan itti dadhabne koomentii jala nu deebistanii nu warqaatiin isin jechaati. Galatoomaa subscribe gochuu hin jabeessinaa like share comment. Haasawni fayyaa haa isaaniif yoo jedhan qabu akkuma isaan ja'anitti tapha addaa dhiyeessuu fi yoo isin ajabees like comment share subscribe hin dagatinaa. Akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube biyya gaaffii anaatu gaafata. Gaaffii nan gaafadhu maali? Dhageessanii? Eenyuun gaafata jira? Okay, rakkoon qabu kaamera isin gaafadha nama tokkotu nama ananii yaada yoo dubbata. Gaaffiin kiyya maali? Isin nama tokko jechaadha. Waa sadii qabdan. Wanni sadeen re'ee takka, jimaa, qeerransa. Bishaantu jira jechuudha. Yaani bishaan kana doonni irra kaayyattee wanni ati baaftu doonni san siifi waan takka qofa fuuti. Siifi waan takka qofa fuuti waan san akkamitti ceesifta? Yoo fakkeenyaaf jimaa fi re'ee asii waliin dhiiftee re'een jimaa si jalaa nyaatti. Yoo qeerransaa fi korbeessa asii waliin dhiiftee korbeessa si jalaa nyaatti qeerransi. Akkamitti isaan kan akkamitti gaba ceesifta? Anuma waan takka qofa fuuti. Waan takka qofa fuuti jiruu. Akkaan godhu yeroo jalqabaatiif. Wallaanse? Koi. Yeroo jalqaba uuma takka qofa fuuti anaaf waan takka qofa. Siifi waan takka qofa fuuti. Kunneen gahu qeerransa jimaa re'eetti takka. Jimaa fuudhee yoon deebi'e qeerransi re'eetti nyaata. Re'eetti fuudhee qeerransaaf jimaa walitti dhiisee re'eetti fuudhee baasa. Eegasii deebi'ee akkam godharee jimaa yoo fuudhee geesse. Jimaa yoo fuudhee geesse. As deebi'ee ammas. As deebi'eeti. Waan sadeen kan wal jala Dege. Takka takka geesse. Dege. Yeroo duraatiif. Ya Allah, jimaa fi re'eetti walitti dhiise jimaa nyaata re'eetti. Re'ee qeerransaa fi re'eetti yoo dhiise wal nyaata wanni lameen kun. Akkam. itti adi hayat. Atis makkalee. Akkana fakkaatti dura re'eetti fuudhee deemaa ture. Re'eetti fuudhee deema. Re'eetti fuudhee deemee Jama baastee as garagalta. as garagalteetti waa fuutee ammas deemta. Waa sadii qaba. Waan sadii qabda bara waan sadii kana bishaan ceesifachuu feeta baara. Yeroo takka re'eetti fuutee gama baafata. Hunda bakka takka fuudhuun hin Hin jiraatu. dandeessu. Siifi waa takka qofa Siifi waan fuudhee takka hunda. yeroo hunda. Okay, deemtu dadhabdanii. Haati yaaddoos. Dura jimaa fuudhee. Okay, dura re'eetti fuudhee achi baasa. Baaste. Eegan as deebi'ee qeerransa fuutee Gama yeroo re'eetti biriiristee hari jimaa deebitu qeerransi re'eetti nyaata. waa hunda baay'ee. Gaaffii kana mee. Tayyib yoon jimaa fuudhee geessees ni nyaatti re'eetti
Yoo qeerransa geesses qeerransi reetii nyaata ta'e bakka min Daqiiqa. Kabajamtoota daawwattoota YouTube. Deebisuun deemu obsadha. Gaafii kana akkuma isaan itti cinqatan isinis itti cinqattanii koomentii jalatti waan isiniif fakkaate naaf barreessuu hin dagatina. Ani hin deebisa. waan godhu obsi waan hin godhu yeroo duraatiif jimaa fi qeerransa dhiiseen reetii fuudhee baase. Reetii fuudhee baaseen deebi'e gamanatti. Lubbuun deebi'e jimaa dhiisee jimaa kun ciramee lafa taa'u jira moo haadharra ejjuu jira? Ciramee deemtaan qabattee. Jimaa fi qeerransa waliin fuudhuu hin danda'u? Hin dandeessu. Ayaawwan goota. Ree qaleetiin biika guure laa qeerransa dhiifteeti jimaa la qeerransa foota gama ba'a. Qeerransi reetii nyaata jeeba. Jimaani footammaas reetichi dhiiftee jimaa fuutee gamana fitte qeerransa bira. Akira deebitee ree fuuta. Reetii fuuta. Awwala qeerransa fuuta. Reetii reetii as bukti gaafa gaafitana wallaahi namni gadi ibsatu reetii fuuteeti qalta reetii qalteeti feestaalan guurtee feestaala fannistee qeerransa fuutee jira keessi hanqasi dabteetti qalte reetiin hin jiru foon sana kan nyaanne mokoradhume jalqaba yoo fedhii baaf jaatan malee baay'ee tariikatti hin jiru wantu hayyamoota reetii yoo baaste yoo jimaa fidde reetiin jima nyaatti yoo qeerransa fidde qeerransi ree nyaatti. Tole dhaggeeffadhaan si deebisa. Jalqaba reetii baasa. Reetii baasee gama fidee gamana deema. Reetii fudhatee. Reetii fudhatee gamana deebee. Irra deemaan reetu xayyibni jiraatti maan jee dabbisan. Lama fuudhuun inni. طيب لما تعالي برا ما جزاس يندم بعد القبض اوبس ريتي فوله gama baase ka'ee gamana deebee qeerransa reetii fi jimaa wal bira yoo dhiisin nyaatti mire reetii fuudhee gamana deebisee gama jalqaba reetii hin jedhamu walleen deebi reetii fuudhee gamana fide eega fuudhee gamana fidee booda gamana deebise gamad deebisee gisee as garagalu waliin lama ta'an reetii jalqaba gamana baasee dhageeffadhuma reetii gamana baasee gamad deebee jimaa fuudhee gamana deebe bakka reetii jimaa achi kaa'ee reetii fudhatee achi deebe reetii kophaa dhiisee qeerramsaas baafate baafatee jimaa fi qeerramsa waliin qabate ree fi wanti qeerramsa fi jimaa waliin nyaata akira reetii baasa. Deebistee jirta. Akkana. Gaafa kana hedduu. Ree akkamiis deebisee xayyi bakka kanatti hima. Anas hima reegaban. Awwala reetii fuudha. Ani akkasii yaadee ture. Reetii fuudhee gama baafta. Hin jiraattuun se'anii sana deebisuun. Gama baafta. Deebitee jimaa fuudha. Jimaa fuudhee gama baaftee yeroo jimaa baafte kana reetii jimaa biraa fuudhee qeerransa bira deebisa. Amma reetii achuma fuudhee gamana baaftee akara reetii baasta. Waanumaan gamanaan lubbuun adhee. Gaaffii kana deebisaaniiti awwala reetii fuutee akkarallee reetii fuutaa jechuudha. Gaaffii lammadaatiin isinii qabu. Gaaffii lammadaa ati gaala sidii qabdu. Gaala sidii. Gaaloti biyyatanyatti beeytanii miti hoggaan walitti dhawanii ijaarsa. Gaala sidii. Walitti hidhanii tokko dura buutee tokkichaa dura san qabda kaan eegee isaa walitti hidhate yeroo feenaan deemu. Gaala sidii qabda gaalli kun tokko nama nyaata. Tokko gaala nyaata. Tokko raroo nyaata. Tokko nama nyaata. Tokko gaala nyaata. Tokko raroo nyaata. Tokko raroo nyaata. Kan raroo nyaatu sun fitti aansa. Gaaffii kanaas deebisa. Kan raroo nyaatu sun fitti aansa. Fitti aansite. Kan nama nyaatu fitti aansa. Fitti aansa. Kan gaala nyaatu. Kan gaala nyaatu fitti aansita. Kan nama nyaatu fitti aansa. Kan raroo nyaatu. Gaala sadii jee. Tokko nama nyaata, tokko raroo nyaata, tokko gaala nyaataa jee. Kan raroo nyaatu sana akira godha. Ni nyaata, sana akira godha. Kan gaala nyaatu dura fitti aansa.
kan raroo nyaatu ofitti aansa. Hagaala nyaatu ofitti aansa. Hagaala nyaatu ni nyaatu yotti aan. Kararoo aan xayyibaa kararoo itti aansa. Gaala sitti tokko nama nyaatu tokko gaala. Hundinuu ni qabanii waan jettu sana. Ni qabani. Inni gaafiin fakkan tokko nama nyaatu tokko gaala nyaatu tokko raroo baata. Ba'ataa. Nyaata. Ni ba'ata moo ni Tokko raroo nyaata, tokko nama nyaata, kan gaala nyaata. Amma akka gootu kan nama nyaatu Gaala nyaatu itti aansa. Kararoo nyaatu godla kararoo nyaatu akara gootee kan gaala nyaatu jechuudha. no Hai, dadhabdee ana deebisu Mokka. gaala nyaatu itti aansi kararoo nyaatu itti aansi Kararoo nyaata kan itti aansa. kararoo nyaatu itti aansi wanti sun afaanidha maali Na nyaatu. lees afaanidha udduunidha isaa raroo nyaata Kararoo nyaataa guyyaa sana. Argachuun dandeenya. Hin dandeessu. wayif dhaabbadhuu ni Mokoraa to'atu kaa. hayya gaalli Itti yaadu. wayif gaala nyaatu san isatti aansa kan nama nyaatu itti aansa namaas kararoo nyaatu Kararoo nyaatu itti Ibdiroo aansa. Kan nama nyaatu itti aansa. Kararoo nyaatu itti kararoo aansa. nyaatu itti aansu Gaala nyaata isi gee. gaala nama nyaatu san Gaala nama nyaatu. Gaala Kan nama nyaatu caalaa ka gaala nyaatu jira. eh, Oga kararoo nyaatu si aansite. Gaala nyaatu jira. Isi geessa. gaala nyaatu itti aansa. Okay, kararoo nyaata isi geessa. Ooti jee shaami gaala nama nyaatu itti aansa. Okay. ay gaala nama nyaatu Gaala nama nyaatu si Gaala nama nyaatu. Gaala nyaatu itti aansa. Kan nama nyaatu itti aansa. kararoo nyaatu san duubarra yoo ta'e Kararoo kararoo isaa fidee nyaata afaanidha hawwi mokka maala. ayya Tokko Jaahi addunyaa nyaata. keessaa ba'an kararoo nyaatu Kararoo nyaatu kan nama nyaatu aansa. Kan nama nyaatu kan gaala nyaatu aansa. Gaala nama nyaatu. Kararoo nyaatu. Ka gaala nyaatu. Kam si aansite? Ka gaala nyaatu Itti aansite. ofitti aansa. Okay. Kararoo nyaatu kan gaala nyaatu aansa. Kararoo nyaata yeroo. nuti jechuutti hin jiru qoyaa hayya yoo ajjeestee fuute Lakkina jenguun kan gaala nyaatu mumkin kokoraroo kararoo qabu nyaatu ta'a aansa. Gaala nyaatu Kararoo kan nyaatu aansite. aansita. Dubara irra nyaata gaala nyaata re. Kan gaala nyaatu namatti aansita. Ka gaala nyaatu ofitti hin aansite. Ofitti aansita. Kararoo nyaatu kan gaala nyaatu nama nyaatu aansita. Kan nama nyaatu aansita. Kararoo nyaatu san kan waan akkanaa Tayyib shaamee caqasi gaalli takka yoo hin qabaanne yoo waan san Maal? waan as gubbaa jirtu Kararoo moo? Wallaalee deemsee Tayyib isa kan gaala nyaatu kana gaa meeta gidduu mokoradhu shaame hayyee ibdiroofa Yaaladhu ibdiroofa tayyib yaaladhu kan nama nyaatu kan gaala nyaatu namatti aansan. Kararoo nyaatu kan gaala nyaatu aansan. Laal kan nama nyaatu booda irraa aansite. Kararoo nyaatu itti aansa. Itti aansan. Ka gaala nyaatu. Kan gaala nyaatu itti aansan. anamma naa dhufee jira naa dhufee jira kararoo nyaatu itti aansita kagaala nyaatu itti aansita Kan nama nyaatu luwaan. kanama nyaatu itti aansita Wallaahi qoy ila shaame akkan. Gaaffii jajjabduu Kan gaala nyaatu Ibitti kan gaala nyaatu ofitti aansita. Kan nama nyaatu gaalatti aansita. Kan nama nyaatu raroo dhugaa kan raroo dhugaa sana aansita. Raroo nyaatu. Raroo nyaatu. Raroo nyaatu. Kan nama nyaatu kun raroo nyaatu.
kan gaala nyaatu kun kan raroo nyaatu kun gaala nyaatu. Shaada. Deebii kana qo'e akkamitti akkas ta'an ila lakkam kan gaala nyaatu nama taansi kan nama nyaatu kan gaala nyaatu taansi kan raroo nyaatu san duubaan Dubarra raroo hin qabu duba kaan. gaafee akkamsaa If duroof takararoo. Tayyib kararoo nyaatu. Obsame. Yoo Kabajamtoota hojjechiisee fi daawwattoota yuutuubii hiyyaa gaafiin kun namni tokko deebisee jira garuu wal mormaniiti irraa wal facaasan. Gaafiin ammoo deebi'ee eenyu akka deebisee Muhayaati. ifaa gaafatanii irra deebi'anii ammoo deebi'ee jira gaafiin ammoo Tayyib anamma deebisa. No emisa. Qofa hin deebisa. Hayyaa dhaabbat. Kararoo baatu ofitti aansan. Kan nama nyaatu kararootti aansan. Kan nama nyaatu kan nama nyaatu duuba aansan. duuba aansan. Kararoo baatu jidduu haan. Iddoo kana tokko jidduu jirre Tokko kan jidduu jiru sun laale tokko nama nyaata tokko raroo nyaata tokko maal ta'a? gaala tokko gaala nyaata. Tokko gaala nyaata. Kan gaala nyaatu hayyee kan gaala nyaatu ofitti aansan. Gaala nyaatu itti aansina. Kararoo baatu nyaatu Itti aansina. itti aansina. Kararoo nyaatu. Raroo nyaatu. Kararoo nyaatu. Hayaala gaala nyaatu. Tayyib gaalli duuba raroo nyaatuumi. Laal caqas gaala nyaatu ofitti aansita. Kan nama nyaatutti aansita. Boodarra goota gaafa raroo nyaatu sana. Caqas akka gootammaa yaadate. Kararoo nyaatu sana. Laa kana de hayaat Mana dhufee jira. Kararoo nyaatu sana iddoos garagalchitee ta'ee laa akkasii. ta'ee funyaan qabas. Laa akkasii ila shaama kan kararoo nyaatu kararoo baatu ofitti aansita. Kan nama nyaatu itti aansita. Kan gaala nyaatu booda. Gaalli hin jiru Gaala nyaatanii jidduu kanatti kun ta'a. eeshi akkana waan ta'e meeshaa Deebisii tara deebisee deebisii deebisii meeshaa mee. Daldaltee Biifuu beeku. abbaa dur deebisee Annadha meeshaa mee. hin dhabdee yoo dhabee baa dhabdanii jirtan amma jechuudha. Bakka atirraa deebistu yoo nama deebisisanis ni himta rakkoo. Okay, akka godhantu jira. Gaalli kun tokko nama nyaata, tokko raroo nyaata, tokko gaala nyaata. Gaala nyaatu dura aansita. Ayyee jenne. Gaala nama nyaatu itti aansita. Kararoo sana isa gadi. Kararoo san raroo isa raffeetee duuba rabu. ayyi barakkas hin Hin jennu ta'u gaaffisan duraan inni sadeenuu ni qaba tokko hin qabu haa ta'u jennaan hin dinne. Gaafa gazetanii nagaa akkasuma daawwattoonni keenya waan deebisan Haroo. gaafii kana inni akkana hin jedhu Shaameen akkana Nu jedhee zallamee jira walaa. Hayyee gaafii taanee Tayyib. sirri moo sirri miti. Gaaffii kana. Dhaggeeffattoota keenya waan hunda bakka kana yaaleetiin ture na haadee jira isin komantii jala nu Komantii jala barreessaa yoo nurra muuxannoo waan kanaa qabaatanis gaaffiin kun akkanaa yaati komantii jala barreessuu hin dagatina. Viidiyoolee iidaa dhufe jiran viidiyoolee guyyaa iidaatis haala bareedaa ta'een qabannee inshaallah isiniif dhufa jirra. Haga viidiyoo san Ayyaama qabannee maati gaafadhu? isiniif Ana qofa na gaafatta namoonni. Sirraa hin jalqabe. Ayya. Mee jireenya kee keessatti maaltu akkan si gammachiisa? yaadne duraan jirame. Yaadne akkas duraan jirame. Wanti akkana gammachiisu. Ommaati. Adeema jireenya kee keessatti Yoon isii bira jiraadhe des na ja'a. okay. Hayyee gamaamin deebi'a. Hawwi jireenya kee keessatti maaltu akka jibbisiisa? jiruu biyya ormaa keessa shurxaa olii gadi naa wanni akkaan jibbisiisu jiruu biyya ormaa san shurxaa asiin baanee asiin baanee asiin deemsu Okay. Maaltu si gammachiisa? wanti na gammachiisu haadhaaf abbaan iyyoo wajjin taa'ee raaha godhu Kanallee yoo nama akkana jejjenna jenne malee wanti nu gammachiisu. Wanti an amma akka mataa kiyyaan na gammachiisu. Waan alaamaan biyyaa dhufeef san silaan guuttadhee galeen hedduu tokko na gammachiisa. Kana
wanti na jibbisiisoo moo hijiba soba Yes. sama hijibuun Kan immoo wanni kana jaarsatti heerume guyyaa takka irratti jibe guyyuma tokkicha sanii jecha na iyya Egaa kun dhugaadha. Kijibni nama hundaa hundi jibbisiisa. Anis akkuma sun keessa kijiba hin jaaladhu. waan boqqotaa Obbo Shaamee, ati yoo gaafatan kanaan dura si gaafadheen ture. Ani wanni kana jibbisiisu. Osoo carraa biyya bulchuu argatte mee maal gootu guyyaa tokko? Guyyaa tokko osoo carraa biyya bulchuu argatte. Maal gootame? maallaqa walitti qabadheetiin badee Badee isaa guyyaa takkatti walumaa sassaabaa hanga tokko Mee maal gootu? osoo carraa akkasii argatte. Qoosaa osoo hin taane yaani dhugaadha. Isuma dhugaa. dhiirees Sireesii osoo carraa biyya bulchuu argatte guyyaa tokko maal hojjechuu danda'a? sagalee ta'e sagalee Guyyaa tokkotti maal hojjechuu danda'a? ati hasaa jaabulchee raabuu hin beektu Guyyaa tokkotti namni na hoogganamee akkana taa'u hunda ni ta'a. Inni tahaa guyyaa tokkicha sanitti maal ati maal godhuu fadhii guyyaa tokko qabda aangoo akka carraa. Maaltu si gammachiisa godhuu? Natti qaalee barreessa. Waa hedduu godhuu deemee. Bas natti Yeroo mataa keessa maal hojjechuu barbaadde? Ta'i wanni sanis guyyaa tokkichaa sanitti galmanaaf ga'a. Yaana kee. Tastaanaan qa'ee guyyaa tokkichaa sanitti galmanaaf ga'ee guyyaa tokkotti wanta ajajni ta'e hundi hojiirra oole. Ilmaan Oromoo jechuudha. Waanuma ilmaan Oromoo ta'ee akka jireenya isaanii darbuuf godha. gaafii kana osoo nama hin deebilee Okay. Osoo si taatee biyya tokko waan osoo na taate obbuun dura ol bahe ani biyya bilisoomsuu mitireessu sun hojii nama sa'a meeqarra taa'uuti guyya tokkoomi hojii nama beera dheeraarra taa'uuti kun keessa hogguun dura dhaqee amma fedhiinti jesilaa rabbi naa godhe guyyaa takkichaa san hogguun dura irra ol bahe jawaar maanii dhaabaasa jawaarii fi bakka laafaa Yes. Subata ibaadu kun gaafa. Nulleen ilaalcha bakka sin shaamee ture. Kayyuma qabdanii ani saba Oromoo bilisoomsan jedha. Saba Oromoo bilisummaa akkamii jaaddeetti osoo uummanni keenya rakkoo hayyoonna kan bilisummaa fi rakkoo baasuun hin tokko maqaa tokkuma okay ati akka yaada keessatti rakkoo hin qabu. way waan takka durni hin beekas Hayyee saada gaafii gaafii kana isin sadanuu ba'a. Burtukaana tokko jira. Burtukaana kanarra nama tokko jira. nama akkamii jira Namatu jira. Tokko lafa jira, tokko gubbaa jira. Kan lafa jiru kun burtukaana kana barbaada. Kan gubbaa jiru kun hin kennuuf hin fedhu. Akkamiin fudhate kan lafa jiru kun hin fudhate. anaa siiniis Hayyee yaadu. dhagaa fuuteetuma nama gubbaa jiru sanitti ol harta inni waan si darbatu waan hin qabneef burtukaana muree si dhawa Akkasiin nyaata jechuudha. Argattee Karaa gabaabaan deemte akka. Hayyee ammas gaafii akkasii gaafadha. Saree jira. Sareen kun mana eegaa namallee eega. Eeduu isin sadanuu naa deebista. Eeduudha. Sareen kun gulaarraan akkami saree kana bira dabartee saree kana bira akkamitti dabartee intala bareedduu jira mana keessa kan ishee eegu. Saree kana hoo foon illee kennitu foon kana fudhate. Osoo du'e hin ka'u akka sana. Akkamitti darbeetiin fireendii isii kun ol darbee intala san fudhate. Hin fudhata garuu intala kana. Akkamitti fudhate. maskootaan sun Hin danda'u. lafee fideeti Hin danda'u. isaaf fannee bira fudhate. Hin fudhate. Hin nyaatu. Akka maal godhu? kanaas rasaasa fidee ajjeesa Ajjeesu si godhu. Sareen irra hin deemu. waa baseen dhaabbatee dhuma yaa wanta sareen achiin kaachaa geekkote inni cinaa dabreessa. no akkasii miti dhagaa fuuteeti darbite gamas waa jala Hin danda'u. Hin danda'u. saree fiddeeti Saree biraatti fiddee mashkoolaan goota. Sareen sun maali? jaartiidha Jaartii fiddee mashkoolaan goota. isaafis jaartii fiddee jaartii fudhatta Daawwattoota keenya akkuma gaafadhe sareen saada torbatee deebii kana
saree dhaltuu fideetii hiikeetti gadhiisaa inni saree dhaltuu san jala fiigaa inni fireendi ofii Muqaabalaa jaartii fidanii jaartii fudhata. Ada wada bela jirre. ammas Oi, gaafa si gaafii kana kana isaa bitan jaalata reefa. Gaafilee hedduu nama Bareeda waasa. walahi. Hedduu nama waasa. ammas sayyee gaafii wayis gaafa aadaa oromoo keessa aadaa kamtu sitti Harargee. Harargee waan harargee taate harargee deebiste qaba. Okay, ano na Okay. Ayyasis Harargee. odaa shanan oromiyaa keessaa naannoo Odaa shanan shanan oromiyaa keessaa yoo dhabdee daawwattoota keenya yaa barate ani odaa shanan oromiyaa keessaa naalaakka odaa nabi takka odaa lama lama sadisiya odaa nabi odaa bultum Wada mata lagu ya. ati ni mee si gaafate bas wallahi nin beekaa garuu amma qaqqabaa ta'ee na jalaabate odaa bultum odaa nabi lama sadiyaa yaani isin dadhabde lama deebiste ati yaa Mata lagu. sadi Boran apa kawan? booranas maqaa qaba odaa nabi odaa bultum odaa maalii jira garuu ni raafadde wallahi nin beeka tokko Asii yoo ni jira Firaayyaan. odaan oromoo keessa jiru odaa shan shanan lama bifa nin illee beeka ni jira odaan kun waluma oduu fakkaatee manguddoon jala keessee dubbii dubbattullee odama maqaa baastee fi akka sirna aadaa oromoo keessatti odama jettee maqaa baastutti jira odaan garuu beekamaan odaa shan shanan kana sadii lama jetti sadii mameera lama torba odaa warra Odaan alla argate. daawwattoota keenya Odaa lama Jimmaa. argate giddisaadha laajimmaan odaa garuu wallahi akkana Okey, odaa Booranaa. la odaan kun akkanaa miti Odaa odaa nabee. bultum odaa nabee odaa wallahi billahi na jalaa tare akkata saa ifama garuu saadaan ni yaasa Kunuu barnoota meeluu. anu gara binin beekaa akkata saa na jalaa bade deebiisi meeqon gahu itti deebisuudha laasanii garuu ani na sammuu Maal jira irraa? rakkoon qabu deebi Bait. Ibiibuu beektu. Anillee odaa nabeetii fi odaa Okay. Kabajamtoota daawwattoota keenya Garuu ni jala Oromoo odaa shan qaba jennee ani garuu akka tasaa Saan- ta'ee Namni namni beeku raawwatee jira. warri beekan koomantii jalatti nu barreessa. odaa lama turan fakkaate odaa boorana keessaa tokko waamu Odaa lamaan sana barreessa achi jalatti. Odaa nabeetii fi odaa bultumii fi odaa kami hadi bisa. Odaa nabi Odaa odaa kan odaa lamaa achi halluu jalatti barreessa. deebisaa ifama wajjin akkuma wallan warginu odaa nabi jalatti Kita daya dah kesan gola daya. maal Saat agak budu ini terma edit di sini pada video. wallaahi isaata guutaa isaa jira. Akasih Osoo nani gaaffiidhaan dhalaa kana liqii galchin moo? Video yeroo biraatiif qabannee dhiisniif deebina. Beeku beeku. Arraaf nagaan nuuf tura yeroo gaarii qabaadha. Ani isiniif guyyaa gaarii ani isiniif halkaniitis halkan gaarii isiniin jenna. Video biraatiin akka waliin deebinutti. Ciao. Negaati.